Abukaatoon Andu'aalam Gosaa kananiin yeroo hedduu of ajjeesuudhaaf yaaluu ishee yaadannoo barreessite irraa hubadheera jedhe. Tigraay keessatti kaampiiwwan buqqaatota humnaa ol namoota baay'ee keessummeessaa jiraachuu IOM gabaaseera. Oduu biyya alaatiin Netanyahuun namoota 15 ogeeyyota fayyaa ajjeesuu isaanii ragaa bahaniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduu kanaa fi kanneen biroo isin biraan geenyaan hanga xumuraatti waliin akka turtan asumaan isin affeeraa gara bal'ina oduu qabanneetti isin dabarsina. Abukaatoon Andu'aalam kananiin yeroo hedduu of ajjeesuuf yaaluu ishee yaadannoo barreessite irraa hubadheera jechuun falme. Du'a jaalallee isaa shamarree Qananii Addunyaan shakkamee to'annoo seeraa jala kan jiru Artist Andu'aalam Gosaa har'a akka lakkoofsa faranjoota Eebila 7 bara 2025 yeroo sadaffaatiif mana murtiitti dhiyaateera. Shakkamaan Andu'aalam Gosaa har'a ganama abukaatoo isaa waliin mana murtii federaalaa Dhaddacha Ramaddii Araadaatti yeroo dhihaatu poolisiin guyyoota qorannoo 12 dhaddachaa kan kanaan dura kennameef keessatti ragaalee sassaabe mana murtiitti dhiyeesseera. Artist Andu'aalam Gosaa du'a Qananii Addunyaan shakkamee erga to'atamee booda kanaan dura yeroo lama bitootessa 13 fi bitootessa 26 bara faranjoota 2025 keessa jirru kana keessatti mana murtiitti dhihaatuun ni yaadatama. Oolmaa dhaddacha har'a ooleen poolisiin guyyoota qorannoo dabalataa kennameef keessatti dhimma kanarratti ragaa namoota dabalataa 15 walumaa gala ragaa namoota 28 walitti qabuu beeksiseera. Akkasumas mana jireenya Qananii Addunyaatti qorannoon afaa lafarra afamu irratti taasifamee dabalatee saamudaa adda addaa fudhachuudhaan qorannoo fooreensikii federaalaatti ergamee turuun ni beekama. Qorannoo kana garuu hanga ammaatti akka isaan hin qaqqabnes ifa ta'eera. Dabalataan bilbila harkaa miidhamtuu fi shakkamaa irratti qorannoon akka gaggeeffamu waajjirri odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaatti ergamee bu'aan qorannoo kanaa eeggamaa akka jirus manni murtiitti dhiyaateera. Ragaaleen osoo hin sassaabamin hafan kanneen bu'aa qorannoo reeffa shamarree Qananii beellama kanaan dura ture irratti dhiheesse waliin galtee dabalataa ta'uuf kan poolisiin gabaasa yommuu ta'u ragaalee sassaabamuu qaban dabalataa argachuudhaaf guyyoota qorannoo dabalataa gaafateera. Qorannoo reeffa shamarree Qananii Addunyaa irratti taasifames miidhamtuun ol ka'iinsa irraa kuftee lubbuun darbuu akeekuu poolisiin beellama darbe irratti eeree ture. Ta'us garuu bu'aa qorannoo reeffa kanaa irratti ogeessota fayyaa irraa ibsa dabalataa gaafatee deebii akka eeggachaa jirus ibsuun ni yaadatama. Haa ta'u malee poolisiin dhaddacha har'a oolee irratti ogeessota fayyaa ragaalee kanneen harkaa qaban muraasni biyya keessa akka hin jirree fi isaan qunnamuudhaaf ammoo tooftaalee garaagaraa fayyadamaa jiraachuu ibsuun hanga isaan irraa galteen argatutti guyyaa qorannoo dabalataa 14 ammas gaafateera. Gama biraatiin abukaatoon Andu'aalam Gosaa poolisiin ammas sababoota wal fakkaatoo dhiheessuudhaan guyyaa qorannoo dabalataa gaafachaa jira jechuun isaa fudhatama akka hin qabne shakkamaan mirga wabii argachuu akka qabu falmeera. Abukaatoon kun shakkamaa yaadannoo yookaan diyaarii shamarree Qananii Addunyaa harkaa qabaachuu eeruun achi irrattis Qananiin yeroo hedduu of ajjeesuudhaaf yaaluu qoricha humnaa ol fudhachaa akka turte hubachuu mana murtiitti ibseera. Kanaanis sababni du'a ishee kanumaan kan wal qabatu akka ta'e falmeefii jira. Itti dabaluudhaan Andu'aalam Gosaa du'a Qananii irratti harka qabaachuu isaa kan agarsiisu ragaaleen namaa fi sanadoota ragaa qorannoo akka hin jirre eeruun kunis qulqullummaa isaa kan mirkaneessu waan ta'eef shakkamaan mirga wabii isaa eeggamee fi gadda jaalallee isaa manatti galee akka ibsatu jechuudhaan gaafateera. Kana malees miidiyaaleen garaagaraa keessattuu miidiyaa yuutuubii irratti hundeeffame Itiyoo Fooram dhaddacha darbe irratti akka shakkamaa Andu'aalam Gosaa ayyaana Faasikaa dhufuuf koonsartii waan qabuuf mirga wabii gaafateetti godhanii gabaasaa turan jechuun duulama qaballeessii maatii Qananii fi hawaasni isa jaallatu garaa akka itti kutatu yookaan itti jabaatuuf yaadame ta'uun mana murtiitti eeruun dhimma kana ilaaluuf dhiheesseera. Manni murtii gama isaatiin falmii gama lamaanii erga dhageeffatee booda bu'aa qorannoo poolisii dhiheessee fi gaaffilee gama lachuu dhihaatan qoratee murtoo laachuudhaaf Eebila 8 yookaan borutti beellama isaa kenneera. Akka ragaan beellama kanaa ibsutti boru ganama keessaa sa'aatii 3 irratti kan beellame yommuu ta'u shamarree Qananii Addunyaa bitootessa 11 bara 2025 ganama keessaa barii magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Rommii Kuraa jedhamu keessatti mana waliin jireenyaa darbii 5ffaa irraa kufuun lubbuun ishee darbuun ni beekama. Oduu biyya keessaa kan biraatiin Tigraay keessatti kaampiiwwan buqqaatota humnaa ol namoota baay'ee keessummeessaa jiraachuu IOM ibsa godheera. Naannoo Tigraay keessatti kaampiiwwan bakka adda addaatti argaman baay'ina buqqaatota humnaa ol ta'aniin guutamuu isaanii dhaabbanni godaantota addunyaa IOM ibsa kaleessa baaseen beeksiseera. Gaaddisaawwan kunneen namoota qe'ee isaanii irraa buqqaaniin guutamuu qofa osoo hin taane diigamaa jiraachuu ibsuun sababa kanaan buqqaatonni rakkoo hamaadhaaf saaxilamaa akka jiran dabaleera. Lakkoofsi namoota qe'ee isaanii irraa buqqaanii kaampii keessa jiran baay'ina kaampiiwwanii kan caale yommuu ta'u
yeroo ammaa rakkoon achi keessatti hammaataa akka jiru himeera. Dhaabbatichi guyyaa guyyaadhaan buqqaatonni haaraan baay'inaan waan seenaniif gaaddisaawwan kunneen diigamaa akka jirus ibseera. Sababbi guddaan kanaan wal qabatee gaaddisaawwan buqqaatotaa kunneen guutamaniif buqqaatonni magaalota keessaa mana kireeffatanii jiraachuu turan kaffaltiin isaan kaffalan waan itti guddateef bahaa akka jiran himeera. Buqqaatonni naannoo Shiree kaampiiwwan Maayihaansaa Hitsaas Addii Mohammadii kan jedhamanii fi iddoowwan biraa kanneen hedduu keessaa ta'anitti yeroo buqqaatii kana hammeessaa akka jirus dubbateera. Buqqaatota manneen barnootaa naannichaa keessa jiraatan gara gaaddisa buqqaatotaatti dabarsuudhaaf tattaaffiin taasisaa akka jiru kan eere dhaabbatichi hanga ammaatti buqqaatota manneen barnootaa 21 keessa turan gara gaaddisa kanaatti akka dabarsu ibseera. Haa ta'u malee manneen barnootaa naannichaa naannoo gara garaatti argaman 92 keessa ammallee buqqaatota keessummeessaa akka jiran beeksiseera. Kunis daa'imman hedduun mana barumsaa akka hin dhaqne kan taasise yommuu ta'u rakkoo muratee ammas daran hammeessee jira jechuun gabaasni kun eereera. Haalli buqqaatotaa hamaa ta'uun naannoon kaampiiwwan kunneen itti hundeeffamanitti hariiroo jiraattota naannichaa fi buqqaatota gidduu jiru rakkoo keessa galchaa jira jechuunis hubachiiseera. Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa buqqaatota biyya keessaa qofa miiliyoona 3.3 ol kan argaman ta'uu ragaan dhaabbata godaansa idil addunyaa IOM tibbana baasee moobeeffachuudhaan gabaasuun ni yaadatama. Buqqaatii kanaaf walitti bu'iinsa sababa ijoo kan ta'es eerameera. Waggoottan darbanitti buqqaa'iinsi ol aanoon kan galmaa'e yommuu ta'u keessumaa bara 2021 naannolee Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti waraanni jiraachuu wal qabatee lakkoofsi kun miiliyoona 4.5 akka gahe ni eerama. Lakkoofsi kun bara 2022 gara miiliyoona 3.1tti gadi bu'us bara 2023 darbetti ammoo irra deebiidhaan gara 4.4tti ol guddachuun agarsiiseera. Haa ta'u malee bara 2024 gara dhumaatti miiliyoona 3.3tti gadi bu'eera. Hanga caamsaa bara 2024tti naannoon Somaalee lakkoofsi namoota buqqa'anii miiliyoona 1 kan qabu yommuu ta'u Oromiyaan 800 ol, Tigraayis 800 ol akkasumas Amaaraa 100 fi naannoon Affaar 81 qabaachuudhaan walitti aansuun argamaniiru. Oduu biyya alaatii argannetti yoo dabarru Zimbaabuween qaraxa oomishaalee Ameerikaa irra kaa'ame kaasuudhaaf ta'uun himame. Pirezidaantiin Zimbaabuwee Emerson Mnangagwa namni jedhamu bulchiinsa Tiraamp waliin walitti dhufeenya gaarii qabaachuuf jecha oomishaalee Ameerikaa irraa galan irraa qaraxa bilisa gochuuf akka ta'e himameera. Pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammoo oomishaalee Zimbaabuwee irraa gara Ameerikaa seenan irratti erga qaraxa 18% kaahanii booda ture murtiin kun kan fudhatame. Tarkaanfiin kun oomishaalee Ameerikaa irraa gara Zimbaabuwee seenan gabaa biyyattii keessatti babal'isuudhaaf akkasumas deebisanii ammoo daldala alaa Zimbaabuween gara Ameerikaatti taasiftu guddisuudhaaf jechuun karaa toora X isaanii irratti pirezidaantichi himeera. Zimbaabuween erga koloneeffatamuu jalaa baatee booda lafa namoota adiidhaan qabamee ture muraasa uummata gurraacha biyyattiitiin adda qooduun jechuun imaammata baaftee Ameerikaa dabalatee walitti dhufeenya biyyoota lixaa waliin qabdu akka laafu taasisee ture. Biyyoonni lamaan wal jijjiirraa daldalaa bara 2024 keessa qabaachaa turaniin doolaara Ameerikaa miiliyoona 111.6 qofa akka ture odeeffannoon mootummaa Ameerikaa irraa argame agarsiiseera. Ameerikaan bara kanatti daldala alaa ergi doolaara miiliyoona 43.8 gara Zimbaabuweetti kan raawwatte yommuu ta'u kunis waggaa kanaan dura ture waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu dhibbantaa 10 agarsiiseera. Kuni ta'us oomishni Zimbaabuween galchite doolaara miiliyoona 67.8 yoo ta'u kan waggaa duraa irraa dhibbantaa 41 akka gadi bu'e garuu ni beekama. Oduma biyyoota Afrikaa keessaa osoo hin bahin Dimokiraatik Rippaabilik Koongootti rooba cimaa roobee hordofee lolaan namoota 30 ajjeesuun dhagahame. Magaalaa guddoo Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo kan taate Kinshaasaa keessatti rooba cimaa roobee wal qabatee lolaan namoota 30 ajjeesuu maddi oduu Rooyiters gabaasa isaa keessatti katabeera. Guyyoota darban rooba cimaa walitti fufiinsaan roobeen balaan lolaa kun akka mudate ministeerri fayyaa biyyattii beeksise. Lakkoofsi namoota taatee kanaan du'anii dabaluu akka danda'u kan ibse yommuu ta'u lagni guddaan magaalaa guddoo biyyattii uummanni miiliyoona 17 keessa jiraatu keessa qaxxaamuru guute dhangala'uu irraa kan ka'e lolaan namoota hedduu akka ajjeeseef sababa ta'eera. Balaan lolaa kanaan namoonni du'uun isaaniitiin alatti qabeenyii fi manneen hedduun manca'aniiru. Bu'uuraaleen dhiyeessii bishaanii sababa lolaa kanaatiin miidhamuu irraa kan ka'e jiraattonni magaalaa Kinshaasaa keessa jiraatan bishaan dhugaatii dhabanii rakkachaa jiraachuunis gabaasa biraa keessatti eerameera. Balaan lolaa cimaan Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo kan mudate yeroo biyyattiin hidhattoota M23 waliin lola cimaa keessatti jirtudha jechuun ni beekama. Weerara Gifiraa Teeksaas keessatti hammaataa dhufeen lubbuun namootaa akka du'aa jiran dhagahameera. Ameerikaa lixa Teeksaas keessatti weerarri vaayirasii Gifiraa baay'ee babal'ataa jiraachuun daa'imni lammaffaan amma lubbuu dhabuun himameera.
Daa'imni umriin isaa barnootaaf gahe kun tajaajilli yookaan talaalliin kan hin fudhanne ta'ulleen haala rakkoo fayyaa bu'uura hin qabnee fi erga gaffiraan qabamee booda garuu itti cimnaan hospitaala akka ture itti aanaan pirezidaantii dhaabbata fayyaa Health System Auron jedhamu beeksiseera. Ministeerri fayyaa Ameerikaa Roobert F. Keeneediin akka himanitti haala weerara vaayirasii giffiraa kanatti qaban irratti qeequmsi isaan mudatee du'a kana booda dilbata darbe Teeksaasitti daawwannaa yoo ta'an torbaanota darban keessatti walumaa galatti ammoo yeroo torbaffaan kan ta'e himameera. Kutaan biyyattii Ameerikaa kibbaa bara kana keessatti qofa hanga jimaataa darbeetti jiraattonni hedduun dhibee kanaan qabamaa kan jiran yommuu ta'u namoonni 480 ol ta'an giffiraan kan qabamu yommuu gabaasan jalqaba torbee darbee qofa 420 irra akka himama. Weerarri vaayirasii giffiraa kunis naannolee ollaa kan keessatti babal'achaa akka jiranis dhagahameera. Putiin waa'ee dhukaasa dhaabuu torbaanota keessatti murteessuu akka danda'u Ameerikaan ibsite. Dippiloomaasiin ol'aanaan Ameerikaa pirezidaantii Raashiyaa dhuguma hamma jedhan gahuu yoo ta'e waliigaltee dhukaasa dhaabuu ji'oota osoo hin taane torbaanota keessatti murteessuu jedhanii akka eegan himaniiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoon murtee waraana dhaabuu pirezidaantii Raashiyaa kana murtaa'aadha jechuun jajaniiru. Ruubiyoon walgahii ministeerota dhimma alaa naatoo Biraasiilsitti taasifametti erga hirmaataniin booda kana dubbatan. Dubbii isaanii dura ministeeronni dhimma alaa Biriteenii fi Faransaay yaada wal fakkaataa kan dhiheessan yommuu ta'u dureewwan kunneen Putiinitti dubbii lafarraa harkisa jechuun Putiinitti quba qaban. Akka aangawoonni Yukureen jedhanitti haleellaan Raashiyaa jimaata galgala raawwateen yoo xiqqaate namoonni 5 kan ajjeefame yommuu ta'u haleellaa misaa'ila baalastikii immoo naannawa Kirivitii jedhamu keessatti namoonni 12 ajjeefamaniiru. Waraana waggaa 3 ture dhabamsiisuudhaaf yookaan dhaabsisuudhaaf hanguma Tiraamp sochii eegaleeniin Raashiyaa fi Yukureen haleellaa walirraa hin cinne itti fufaniiru. Oduu biraatiin Israa'el ogeeyyii fayyaa 15 Gaazatti ajjeesuu amante. Israa'el gaafa bitootessa 23 bara 2025 kibba Gaazaatti haleellaa geggeessiteen ogeeyyii fayyaa wal'aansaa hatattamaa 15 ajjeesuu amanuun loltoonni ishee dogongoraan haleellaa kan akka geggeessan beeksifteerti. Ogeeyyiin fayyaa ambulaansii Palestinian Red Cross jedhamu kan qabatan yommuu ta'u konkolaataan kan UN akkasumas konkolaataan hojjettoota balaa ibiddaa waliin osoo deemaa jiranii kibba Gaazaatti Israa'el haleellaa qilleensaa itti buufteen kan ajjeesan yommuu ta'u himama. Israa'el jalqabarra loltoonni ishee dhukaasa kana kan banan loltoonni yookaan konkolaattonni kun dukkana dahachuudhaan isaan konkolaachisaa jiran osoo hin ibsin loltoota kanaan akka isaan waraanaman himaniiru. Akkasumas konkolaattonni sun bakkichatti sochii geggeessuuf dursanii waraana Israa'el hin beeksifne jechuunis sababa biraa dhiyeessaniiru. Ogeeyyii fayyaa ajjeefaman keessaas bilbila isaa tokkorraa kan ragaan argame akka agarsiisutti konkolaattonni sun halkan sana ibsa isaanii akka ibsaa deemanis himameera. Humni waraanaa Israa'el gabaasa ogeeyyii fayyaa ajjeefaman keessatti kan himan yommuu ta'u Hamaas wajjin hidhata qabu jechuudhaan falmaa ragaa isaanii dhiheeffachuunis himameera. Garuu immoo yeroo loltoonni dhukaasa itti banan sana hidhannoo homaatu akka hin qabnes eerameera. Boodarra yaada konkolaattonni ogeeyyiin fayyaa ittiin deemaa turan kan hin ibsamne jettee yeroo soba murteessite jechuun maddeen garaagaraa Israa'elitti quba qabaa jiraachuun beekama. Viidiyoowwan akka agarsiisanitti konkolaattonni ogeeyyii fayyaa Filisxeem ittiin deemaa turan barreeffamnii fi mallattoon ogeeyyii fayyaa yookaan ogeeyyii yeroo hatattamaa ta'uu isaanii irratti barraa'ee sirriitti kan mul'atudha. Reeffa ogeeyyii fayyaa 15 ajjeefamanii sana loltoonni Israa'el kan awwaalanii turan yommuu ta'u hojjettoonni gargaarsa yeroo reeffa ogeeyyii fayyaa kana torbee darbe booda kan arganii fi bilbila ogeessa fayyaa Raafaat Reedwaan jedhamu kan viidiyoowwan taatee kanaa yookaan kan mudatanii of keessatti qabu kan argatan ta'uunis ifa ta'eera. Waraanni Israa'el gama isaatiin ogeeyyiin fayyaa kun osoo isaan hin ajjeefamin dura harka isaanii akka hin hidhannee fi fageenya dhihoo irra akka isaan hin ajjeefamnes himaniiru. Ogeessi fayyaa lubbuun oolee akka himetti garuu konkolaattonni ittiin deemaa turan ibsaa akka qabuu fi ogeeyyii fayyaa keessaa namni hidhataa waliin akka hin qabnes himaniiru. Waraanni Israa'el ibsa baaseen loltoonni isaanii ogeeyyii fayyaa Gaazaa 15 ajjeesuu amanuun qorannoo walabaa akka geggeeffamus waadaa galeera. Dhaabbileen garaagaraa idil addunyaa garaagaraas ajjechaa ogeeyyii fayyaa kana ilaalchisee qorannoo walabaa akka geggeeffamu waamicha dhiyeessaa jiraachuun ni beekama. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduu ammaaf qabanne kan hangammaatti dhageeffattanidha. Nu waliin waan turtaniif galatooma.